Ashamarka kuni kun jirtu nageenyu waaqayyo bakka jirtan uffadatti jirtanitti isiniif haa ta'u uummata qishtii uummata jaalalaa isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa fi galata rabbii isiniin jedha. Guyyaa irraa akkuma argitanii viidiyoo ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufe viidiyoo torbee kana ashandaa ta'e miidiyaa kanarratti ashandaa ta'e wanuma nama hin galchine namni bultii namaa keessa galee diigaa of course jaalachuu dhiisuu dandeechuu si jibbuu dandeechuu garuu ishiin jaalatte namni tokko immoo bultii nama tokkootirra bultii kiyyarra ana malee namni hin beeku yoon ta'e anumatu beekuu danda'a isiniin jedha. So kana akkasii isiniin jedha bultii kiyyaa anumatu beeka yoon jedhe anumatu beekuu danda'a isiniin jedha. So kana fakkaata uummata qashtii uummata jaalalaa dhugaa dubbachuuf taananii akkuma argitanii waan ajaa'ibaati. Intalti asirratti argitan tuni mucayyoo Itoophiyaati, dhalattuu Itoophiyaa, shamarree Itoophiyaati. Garuu kan jaalatte ishiin adii akkuma argitanii namticha harki xiqqoo waan biraati. Jaalattee namoonni waan hedduu haasa'anii turanii mucayyoon viidiyoon kun gadi gamba'e ofii ishiitiif gadi baasne namni biraa hatee hin baasne ofii ishiitiif barbaaddee feetee gammachuu ishii gammaddee beezawwee gammachuu keessan yoo gammaddan akka namni nu argu akka namni bakka konfidensiidhaan gadi baasa waan sodaane tokko gadi baasta konfidensiidhaan. So akkas isiniin jedha konfidensiidhaan gadi baastee jirti isiniin jedha. Kanaafi namni waan galchuu qabu nama waa galchuu hin qabu nama waan galchuu hin qabu. Namoonni tokko tokko immoo waanuma isaan hin dhimne bultii namaa keessa galanii waan hin taane laaquu jechaadha. So wanta nama galche hin qabu isiniin jedha. Akkuma argitan kinu baay'ee ajaa'iba. Namni jireenya isaa akka barbaadetti jiraachuu danda'a. Garuu akka namummaa kiyyaatti garuu sodaa malee anamma akka kootitti wanta akkasii san keessa baay'ee tokko ulfaata. Garuu abbaan erga jaalate erga fedhe jireenya abbaa kana caalaa ana caala jireenya koo namni hin beeku yoo jedhe mucayyoon immoo ana caalaa namni jireenya koo hin beeku waa'ee nama wanna koo waa'ee koo nama hin galchu jettee jirti waan ta'eef namni keenyas osoo jireenya namaa keessaa bahe maal qaba isin jedhifama sagaleen ni bira jira akkuma argitanii. Akkasii isiniin jedha hedduu tokko nama ajaa'iba isiniin jedha. Wanta isiniin dhimne tokko keessa hin galinadha. Si waan gootan hin beektanii isaas yookaan waaqatu kenneef ta'uu danda'a. Jaalateetii miti barbaadeetii mootii isiniin jedha. So namni waan barbaadee hin arganne tokko immoo waan waaqayyo kenneef tokko immoo homaa gochuu hin danda'u isiniin jedha. So akkas isiniin jedha haga waaqayyo kenneefitti haga waan tokko ofii isaatiif fedhee hin arganne ta'etti egaa akkas isiniin jedha. So kana fakkaatan isiniin jedha. Kanaafi nama waan dhibu tokko hin qabu isiniin jedha. Warroonni hin beekne sumaan waan kennaa jaalalaman jedha. Kennaa jaalalaa laayik godhaadha. Laayik gochuu, sheer gochuu, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Isinan jaaladha. Isinan kabaja uummata qashtii uummata jaalalaa. So kana fakkaata isiniin jedha uummata kiyya. So nama waan dhibu tokko hin qabu hin galchu. So kanaafi waa'ee namaa keessa hin galina kan keessa nu hin beektan waan ta'e waan namaa keessa hin galina isiniin jedha. Waan namaa keessa galuu hin barbaachisu. So akkas isiniin jedha waan namaa keessa hin galina isiniin jedha. Waan namaa keessa galuun nama hin barbaachisu. Akkas isiniin jedha. Kanaafi wanta isin dhibu tokko hin jiru. Wanta isin dhibu tokko hin jiru isiniin jedha. Wanta isin galchu hin jiru. So kana fakkaatan isiniin jedha. Wanta isin dhibu waan jireenya namaa keessa namni tokko naaf ta'a barbaadee jira fedhee jira jette garuu an akka kootitti wanta akkasii baay'ee ulfaataadha. Garuu osoo lammiin ishee osoo dhiinni ishii meeqa jiru namni kun akka nama of jibbuu jechuun ofii kee kana of jaalachuu qofa osoo hin ta'in of jaalatte namarree dhiiga keetirree jaalachuu dandeecha. Isheen immoo akka waan nama of jibbeetti lammii ishii jibbeetti fudhatama. So akkasii isiniin jedha. Kana fakkaatan isiniin jedha. Kana fakkaatan isiniin jedha. Kanaafuyyuu অনেক দিন পর বহুত কত
आन नलो दुई दुई साइड मान बसो काल के एड़ा देहा दिस रात्रे देहाल लो गेरे भाई फेरत फेरत गेरे बाड़ी गेसे दोनच जाता गेली हां दोर दी मानी बॉस कार्डर में दहाला ये दूर चलाइसिलाम बतो kana sinin jedha jireenya ofii akka hojjebbee tokkotti ilaalaman sinin jedha beezawwee kana fakkaata sinin jedha gammata gashtii ummata jaalala dhugaa dubbachuuf taanani kana fakkaatan sinin jedha ani akka kuutitti garuu namni waa'ee namaa maaltu nama dhibee maaltu nama galchee maaltu nama dhibee abbaan tokko jaalatee erga barbaade jechaadha waan namaa keessa wanti nama dhibu wanti nama galchu tokko hin jiru akkas sinin jedha kanaafi waan namaa keessa odoo galuu baannee jireenya keenya hin beeknu garii nama kana waa'ee jireenya ofii hin beekne to gadi bee waa'ee kana haasaa egaa jaalattee ishii caala kan jireenya ishii beeku hin jiru waan ta'eef jaalatte wanti godhamu tokko hin jiru osoo erga jaalatteen booda immoo wanti godhamu hin jiru ishiin immoo ammaa muti turee jira qaatan jaaladde amma sinitti fakkaate malee gadi hin baasne malee qaatan jaaladdeetti jirti waan ta'eef egaa jaalattee wanta ishii dhibu tokko hin jiru nama waan galchu tokko hin qabu namni keenya yaada waan mantaane haasaa akkasin hin jedha gammata qashtii ummata jaalalaa wanta nama dhibu tokko hin jiru sinin jedha wanta nama dhibu tokko hin jiru akkasin hin jedha ummata qashtii sinin jedha kanaafi bakka nu dhimni tokko immoo wanta nu dhimni tokko keessa seenuun keenya hin barbaachisu jechaadha innaa akkasin hin jedha kana wanna sin dhibin keessa hin galinaadha sinin jedha ummata qashtii so kana fakkaata hundumti keessanu subscribe akka gootaniin isin gaafadha sinin jedha waan namaa jireenya namaa keessa hin galina garuu ulfaata ana akka kanatti jechaadha namni qaama fayyaa qabu tokko kanatti waan daaraguuf akka biyya keenyatti nuuriidha saalfi dharreedha namni akkana so uumama rabbii uumamni kana muti bar namni amma harka kuni akka ta'eedha dhugaa rabbii waaqayyo maal dubbatte nuun hin jedhinadha ishiitu fedhe ishiitu jaalate nuyi miti kan jaalate ishiidha kan wajjin jiraatu nuyi muti waan ta'eef ishiitu wajjin jiraata nu waan ishiin wajjin jiraatu tokko keessa nuun galchu so akkasin hin jedha kanaaf wanta nuun galchine keessa gallee dubbachuu sirrii muti sinin jedha kana fakkaata ummata qashtii ummata jaalalaa isinin jedha ajaa'iba isinin jedha ajaa'iba qabaa so kana fakkaata laayikii godhaa sheer godhaadha isinin jedha isinan jaaladha isinan kabaja ummata qashtii isinin jedha kana fakkaatan isinin jedha kanaaf kennaa jaalalaa warroonni maatiin taane kottaa maatii ta'a warroonni akkasumas koomantii sheeridhaan na jajjabeessaa jirtan galatooma isinin jedha kennaa jaalalaa wantoota namatti toluu fi wanta kana qabadhee isinii dhufa kottadha laayikii godhaa sheerii godhaadha isinin jedha so kennaan jaalalaa isin kadhachaa jira kottaa isinin jira kana fakkaatan isinin jedha ummata qashtii isinin jedha so isa kana akkasiidha isinin jedha kanaadha namoonni jireenya namaa gizee tokko jireenyuma namaa kan keessa nuun beektan jireenya namaa waa'ee namaa dubbattan baay'ee ulfaata waa'ee namaa dubbachuun jireenya namaa waa'ee namaa yeroo hunda waa'ee namaa haasa'uun sirrii mutii isinin jedha jireenyi waa'ee namaa haasa'amu sirrii mutii isinin jedha so akkasin jedha waa'ee namaa gizee haasoftan jireenya waa'ee namaa haasoftanii sirrii muti kana waa'ee namaa hin haasa'ina yeroo hunda jireenya namaa hin dubbatina kan keessa duba ilaalaa isinin jedha innaa kana fakkaatan isinin jedha jireenyi waa'ee namaa dubbatamu sirrii muti waan ta'eef yeroo baay'ee waa'ee namaa haasa'uun dubbachuu ulfaata waa'ee namaa hin haasa'ina isinin jedha
kana fakkaatan isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalala isiniin jedha